نتان كان اللي أما اللي كان الرالي دبلت أجرا كان أولي دبل سوبر بعد ورمو أبي أحمد كفيجرا مكرر مياتي أكلت تجرو وني سقلتني تكم الروان برني كم لما كنا سديت تديبني أمس وني نلا برني الرا تجرو هرير ديسي كوني كان هرير دوا أصلاً ثاني كان قتيني وانتك مرتي فني مرتي رجيني كرا بيجي تقررت ورمون أكلت شوفا كان كرا لقى عنديموس كان كرا سلاسل نتبر بعدين تيموس أكلت فولا بيجي تقررت ديبنا وان جرو ردي قبانيتم أكتيفيستون كين هيو إدري يود أبدي أتو هيو إمكاتيف قبائي قطعي مريات ورمو كناف هرير ديسي هرير دوامتي بيا قتيني مريانو كما إينيتم دوات دنقلو متي سرني كن كفيجرا كان غرابيكا قد مو سرني كفيكوني كما يرو مراكو فيمنيكم نديبني إممان دوبان بون نبرا بران تاودون تاني كان برا كانات ومعبكتو كانوا مجيشو دمار بربادي غلطو ما الفادا غلطو بكله oromoo akkam jirtan nagiyaa gaarii an waliin asitti isin dhaabuu barbaadee jiru isin sanis maali ajee qabxii waan xiqqoo qofaan isin dhaabuu barbaade nama isinirra lafa bure waan hin ta'eef soso'a kana keessallee waan hin tureef bara 1991tti osoo Muhammad gara hedduudhaatu haasawa biyyoolessaa jechuudhaan faranjiin turillee nu jidduu teessee booda nu gantu maaliif nu gantu nuti iggitii ittiin tolfanne biyya tanatti yoo makiinaa ooftu gaarantii si barbaachise yoo nama dhooyte waan sirraa kafaluu jira ogukaan mana hidhaarsi seensifne ammallee bara 2018tti murna fe'amuu bare murna qotte duudaa geejjiba sani biyya nuuf qabanii ummata keenya bilisummaadhaan ga'an jennee aalii keenya hunda callisiifnee kaanis ka qawwee qabuus qawweesaa irraa hiikkachiifne nutummaan dogongora lammeessaadhaati karaa tanallee wanni kasii nu eeggatti yoo kani qophaa'uu baannu ta'an maaliif wanni nurraa irrate gaafasittiis maali humna jaaramtu humna qawweellee qabdu tafirraa dhoorkitu gaafa wahirratti walii galte enforcementiidhaas si barbaachisa jarri waraana qabaa poolisii qabaa deeninati qabaa maallaqa qabaa faranjiin warra san cinaa garagaluudhaaf jiraatti quba qabaadha kanaaf ar'aan tana keessattuu dhaloonni haareenni akkanumattiin harka ol qabeetuma waa fudhadha jee yoo kayaadu taate dogongora sadeessaadha eega namni dillisa dhume booda abiyyi eega dhufe yoo xiqqaate namni kumni sadii ijoolleen dardaraa ta'e irra qaraa nu harkaa dhumtee jirti akkasuma akkasii miti maal harkaa qabna garuu ar'aan tana keessatti waa takka harkaa qabu filannoodhaa fi karaa nagayaatii fi haasawaa biyyoolessaa bazabazaadha sun cufti hin jirtu eega siin haasawan booda waan san amashantan booda dalagaarra ol dhagaa akhiyatii firraa karmuqaatitti deebisii jechuuf jiraatan tana hubadhaa abbaan fedhe sin jidduu jiraateef jecha haasawa biyyoolessaa haasawa biyyeedhaa hin jiru waan gaarantii gootee ifirraa eeguun iggitii itti godhachuu qabde wanni ja'amuuf kanaaf tana hubadhaa iggitiin teessa waa lama faranjiillee miti quba qabaadhaa nama alagaatillee miti quba qabaadhaa iggitiin teessa waa lama caasaadhaan akka gaarii ijaaramtanii wal jala yaa'uu dandeeyu mata mataadhaan bakka ittiin galuu qaba jettu ida'ama takka talammeessaadha ammoo sabbata keessanii kadhaa maallaqa dhiiraadhaan malee karaan hin jiru dhiiraan san ammoo deebiftee ta ilmaan oromoodhaa warra har'aan tana keessatti dhagaa boraafatee warra kataaraa keessa rooba keessa ciisuun itti dhufu warra kopheen irra dhumtee kophee malee miilaan yaa'u cinaa dhaabbachuudhaan
Yes, that's true. Yep, that's true. That's true. Yep, that's true. That's true. Priority tenya, igiti tenya, guarantee tenya tan. One arkanesan, akka namni biraan harkaan bunne ta godhu dandeessu. Yep. Humna san qofa. Yep. Tasadee isaadha namni mootummaa mataa fi hin qabne. Adaan tanaa caaluu boonye, Jawaar Mohaammed dura hidhanni boonya. Akkasumatti jiran garantiin teenya mootummaa mataa ifii qabaachuudha uummanni Oromoodha. Ta mataa ifii tani lafa isaarratti itti ajajuun tani warra biraatii wajjin walii galtee adda addaa tolfachuu danda'uun ta mataa isaa qabaachuu qabu. Yoo san hin qabaanne bara dhufullee ni boonya, achi boodallee ni boonya, waanuma akkasiitti ta'uudhaaf jiraata. Abiy Ahmed maal isiniif qabaa quba qabdu? Wanni inni isinii qabu taloonni ammaan tana Oromummaa himatu kun mee takkaan isin yaadachiisa. Bara dheengaddaa Iskindir Naggaadhaa biyyaanaa tana dhufee qeerroon shororkeessituudha jee addunyaatti himuudhaaf tattaafachaa ture. Quba qabdu? Gaafa sana Abiy Ahmed wajjin walii galtee qaban. Namni aadiin teenya quba qabdu. Abiy wajjin walii galteedha qaban. Innichi keessa taa'ee girrisaa ja'anii jarri akka xalaataa ol fakkeessanii yeroo garii agartanii hogguu OPDO'n tunii fi hogguu jarri Biden akka waan wal dhabanii fakkaatan. Akka waan wal nyaatanii fakkaatan ja'anii alla wal nyaachuu jiranii nu tolta jettanii amantan ta'a. Xaara arraas boruus xaara. Kana hundaa wakka gaariitti birraa quba qabaadhaa. Ija keessan gurra keessan akka gaarii banadhaati waan isinitti as deemu walii gara isaa quba qabaadha. Jabduun kan maree buntanaa sanittiin deebi'a. Namni mootummaa hin qabne nama hoggayyuu ni booya. Nuhiikaa Zalaalam nuhiikaa jechaa oolle jechuudha. Namni iggitii waan irra walii galees haa ta'u waan harkaa qabu ittiin eeggatu harkaa hin qabne hiikaa tokkollee hin qabu. Har'aan tana keessa boonni dandeenyaati isin hundinuu waan hin jawsan irratti yoo qooda fudhattan yeroo gabaabduu keessatti biyya teessan ni fudhattan. Kana gaaffiin takkallee hin jiru. Maaliif jedhan jettan Abiyyii fi murni isaa kufee caccabee jira. Nama harkaa fuudhu qofaan dhabame. Waan nuti callifneefi waan dandeenyu hundaanuu humna teenya gargaaruutti hin jirreefi malee Abiyyii caccabee jira, already caccabee jira. Biyya alaatirraa wanni sara takka Eertiraa fiduuf, sara takka Imaaraataan naa wajjin dirooniidhaan dha'u jedhuuf Somaalee xiqqoo mootummaan qabne sanirraa illee waraana fidatee biyya Tigraayitti eeggadda duule. Har'aan tana waraanni Amaaraa biyya Oromoodhaa keessa seenaniitu duulaa jiran. Waraanni Eertiraa biyya Oromoodhaa keessa seenaniitu duulaa jiran. Maaliif Oromoon waan mootummaan qabneef? Kanaaf jecha qabxiileen dhaammadhe san irratti hiriira qabxiileen san teessanii tamataa keessanii tabiraatii miti. Bilisoomuunis teessanii warri itti haajamullee nisini. Kanaaf jecha afaanii fi harki keenya haa dhaabatu. Thank you. Kabajamtoota daawwattoota keenya warreen gamas jirtan koottaan keessummaan wanti hundi piroosijara qaba. Haasa'u gisee namni haasa'u gaggabaabsuudha. Giseenii fi namni haasa'u nama dura dhaabbattanii asiiqanii hin dubbatina. Safuu miti. Kanaafuu wal jalaan wal duraa boodaan haasawatti wattu jaban. Jamal booda saamiyaatti aan. Dagama sagaleen kee dagama. Dagama. Oromoo jirra. Jirtu. Jirra. Jirtu. Jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Jirtu. Jirra. Jirra. Jirtu. Oromoo jirtu. Jirtu. Onneen merree meeti onneen Oromoo. Jirra. Jirtu. Jirra. Jirra. Jirtu. Ajaaluun akkanatti miti dhibee isin kakaasa malee akkanatti rafu inni hin rafina. Namni rafu bilisummaan argatu. Namni rafu dhugaa isin hin jedhu namni rafu namni hojjenne. Inni nu garbicha ofiif gabroomne hin rafina Oromoo haa dammaynu. Ani wanni baay'ee dubbatullee hin jiru obboleeyyan kee baay'ee dubbatanii jiru. Ji'a kana
ji'a waxabajjii kana guutuu duula oromummaa ka jedhu labsineerra. Oromummaan isaan hin balleessina jedhan sun tabaddoo osoo hin tahin ta duula baatu akka taate. Oromummaa campaign global level sadarkaa addunyaatitti biyyoota Ameerikaa keessatti, Kanadaa keessatti, Awurooppaa keessatti, Awustiraaliyaa keessatti, Afrikaa keessatti Oromoon sagalee tokkoon mootummaa Itoophiyaa shororkeessaa, mootummaa amma dura shororkeessaa ture kan sobaan ammallee shororkeessuudhaaf isin shaneedha, isin shororkeessituudha jedhee saba keenyatti murteesse nun laaluu warri kun shororkeessaadha mootummaa keenya miti. Adeemsi filannoo kana keessa Oromoon hin jiru, namni bakka bu'u hin jiru, Oromoon abaa achi keessa argaa hin jiru, kabaa achi keessa argaa hin jiru, jaarmayni tokkichi Oromoo bakka bu'u achi keessa hin jiru, nafxanyaan ofii biyya teenya irratti wal filtee mootummaa sirratti ijaaradha jedhaa jirti waan taateef Oromoon biyya keessa jiru, Oromoon biyya alaa jiru, mootummaa shororkeessaa hin fudhannu, baay'ee kan bu'u jennee addunyaattis walitti illee himu duulli ji'a tokko guutuu deemaa jirachaa. Akka filannoon kunis fashalu biyya keessaaf biyya alatti illee. Lammaffaa hidhamtoonni Oromoo warri siyaasaa wanni hidhameef akka Oromoon mootummaan qaban, akka Oromoon nama ofii barbaadu hin filan, mootummaa akka duratti jenne sana akka hin qabaanneef deemaa jira waan ta'eef dhiifama naa godhi. Hidhamtoonni kunniin mootummaa kenna waan ta'aniif mootummaan Oromoo mana hidhaati akka bahu. Mootummaan Oromoo mana hidhaati akka bahu. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hatattamaan akka mana atibaan addunyaa yaadachiisu. Sadaffaa biyya teenya keessatti otoo uummanni Oromoo miliyoonaan ajjeefamu saamamu daangaa irra deemanii qormaata godha jedhu Tigraay deemu kun furmaata waan hin taaneef uummata bal'aa the elephant in the house impaayera san keessatti uummata guddaa uummata qabeenyaanis namaanis caalu isaaf qormaata gochuu diddanii daangaa deemuun furmaata waan hin taaneef Oromiyaa keessa hintanii qormaanni akka godhamu warri Oromoo ajjeesu immoo seeratti akka dhiyaatu jechuuf addunyaa gaafachuuf duula kana bahaa jirra jechaan. Afuraffaa ijoollee gootota Oromoo warra akka Haacaaluutiif kan biroo warra akka Daadhii Galaan warra dhiyeennuma kana akka durii miti kan dhiyoonni sin beeytan warra ajjeefaman haqni isaanii akka bahuuf warri isaan ajjeese seeratti akka dhiyaatuuf nuti immootu yaadannoo isaanii akka goonuuf Juun 29tti guyyaa isa ajjeesan kabajuuf dabsinee jirra. Shanaffaa ummanni Oromoo diina himachuu galgalaa kana himachuu nu ajjeesan nu miidhan jechuu qofa otoo hin tahin waan barbaannullee addunyatti himu mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo ammuma kana kabajamuu qaba. Oromoo mootummaa ofii qabaachuu qaba. Mirgi hiree murteeffannaa Oromoo kabajamuu qaba. Kana irratti xiyyeeffannee uummata keenya sochoosuuf tokkoomsuuf sagalee tokkoon akka hojii aanu miidiyaaleen keenya aktivistoonni keenya warri mirga namoomaa hojjetan hawaasonni keenya sheekotiin keenya qeessotiin keenya namni marti akka waliin hojjetu ji'a dhufu kana jabaannoo ji'a hojjennu ulfaataa fayyaa ta'a qabsoon itti mufti akka gaafa Oromiyaa wal qoomsutti. Oromoo jirtu keessummoota bulchiinsa magaalaalee kanneen keessatti yeroo hundaa Oromoo wajjin dhaabbatantu har'allee isin wajjin jirra. Keessummoonni as dhufan kuni warra rakkoon Oromoo dhugamatti itti dhagahamu yeroo Oromoon hiriira bahu yoomillee iddoo garagaraatti warra nu biraa hafanii hin beekne waan ta'aniif baga nagaan dhuftan jedha Leeyilaa yookiin Arfaaseen namni tokko keessummoota kana akka naaf affeeran gara ishiitti dabarsaa ulfaadha. Akkam jirtan amma Senator Lamankan will make the talk. As you guys know, Senator Hoffman and House Rep Mohammed Noor has stood by our cause for many, many years, not just today. Yeah. And actually, a funny story, when Oromo was like, Oromo Jisa Diture, that's the beginning
me to Roman. Oromoo fuudhee balbalta dhaafi. Oromoo was the youngest door knocker for Senator Hoffman's show. Yes! Awesome, yeah! So we appreciate him. Akkuma isan beektanii yeroo filannoon dhufu nama guyyaa filannoon nutti dhufanii nutti haasaasan osoo hin taane nam hiriirteen dhufanii nu bir dhaabbatanii xalaa barreessanii yeroo hamaaf gaarii nu bir dhaabbatan bir dhaabbachuu qabu. Warri kun lamaan akkas gaafa warri filannoof dorgoma deemaa filadhaa, deemaa balbal'aa, deemaa horiin gargaara jabeessaa. You guys are always standing with us during our good times and bad times, and we will stand with you. Thank you very much for all that you do. Welcome, Senator Hoffman. Thank you. Hello, everybody. How are we? How are you? It seems just yesterday we were here at the Capitol in 2013, 2014, calling out the atrocities that were happening in Ethiopia, especially to our Oromoo family and friends, and that's not okay then, and it's not okay now. Yes! Thank you, Arafasi. It was such a joy to have your newborn son, Oromoo, door knocking with me in 2016. What is wrong with you? That was absolutely Here's what we need to do. We need to thank Take a side though. Blinken, and we need to thank our president for doing what they're doing, right? Because that's the only way that these people, meaning these people in Ethiopia, are going to listen to us from Minnesota and us from the United States, is if we squeeze their pocketbook. And that's exactly what we're doing, right? $1 billion in aid that's not going to go there. That should we can do better. Exactly. Also insist and continually to insist from our elected national leaders, our Congress people, and our U.S. senators right here in Minnesota, that this cannot just be a one-time deal, right? Because it's not a one call, it's not a one done, and it's it. You got to keep the pressure on, because if Ethiopia government was serious about atrocities and serious about killing children, they would have stopped this garbage in 2014 when we had a resolution to say enough is enough. Yes, that's true. We have to keep the pressure up. We are Minnesotans, right? Yes. We are Minnesotans. Yes. We can keep the pressure up. Yes. Here's my friend Mohammed Noor, representative. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oromoo jirtu. Oromoo jirtu. Jirra. As a grandson of the Oromoo, as a brother to all of you, I want to tell you this. This is your house. Exactly. We represent your interests. Exactly. We can no longer take on what is happening back home, because people who are powerless are being subjected to issues of a war criminal, that we can no longer allow that to happen. Our fight will never end until everyone who is in jail right now is free. Exactly. Our fight will never end. That's true, exactly. Until we have a full democracy whereby everyone is able to participate. Exactly. We cannot allow few individuals who have got their own interests to take over a whole country where Oromia is left out. Exactly. We can no longer watch our kids, our children being killed every single day without action. Exactly. We now demand the President of the United States, as your representatives, we're going to be asking for a strong action against what's happening in Oromia today. Yep. We know the pain. Far too long. Exactly. We have seen the pain. As Senator Hoffman said, enough is enough. Exactly. Enough is enough. We need to make sure everyone who's in jail is now released with no conditions. Exactly. We want to make sure that we have got a freedom of media. Exactly. We want to make sure that we have got a freedom of assembly. That's true. Those are basic human rights. Right, exactly. We need to make sure that the freedom that we have here is a more global, that everyone can live in a society and feel that they belong and they can make decisions for themselves. Are we ready to
fight for justice? Yes! Are we ready to fight for our brothers? Yes! Are we ready to fight for our country? Yes! My brothers and sisters, we are with you. We will stand with you. We will fight together to make sure that we understand that the future belongs to those who show up. Since you showed up, we will continue to fight and make sure that we change what is happening in Ethiopia. Thank you so much. Thank you. Thank you. Go ahead, sir. Yes. USA! 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 No aid! No aid! No end. Thank you. Thank you so much, both of you, for being here with us always as usual. And we are very glad, and we are here today having the flag of I am American citizen, I am Oromo, which means we are Oromo Americans. We support the action of Joe Biden, and we are looking for the action to be on the ground. The action has to hit the ground. We want to see that, and please keep pushing, and we are always with you as usual. Thank you so much. Ittaan Suudaan adde Saamiyaan ergaa qaba jetti adde Saamiyaa dubartoota keessaa dubartii adde Saamiyaa maal akka taasisu beektanii gurra kennaafi. Thank you, Senator Hoffman, for long-time friend. Oromo's community works with you so hardly. Ahmed Noor, respect Dwayne Kulenai, Adbadu Masantai. Ya Oromo, and Bakadana Chin Devi, Hiriira Mormii lama Demi Toko, Jaya Desture. Kumila Mami Urasade, Absuda Ture. Lata Oromon, Galmani Gaisi, and Nemi Chufti, Ilman Abagada Janeti, Ilman Wayanin, Gudifte, Amane, Oromia Haisati, Welgareture, Dunkenya. Hata who Ilmon Booty, Ilmo Booty, or Pidion in Amanam to his in Arab. Oromon, Baratufa, Dabra, Alahanati, Imimanak, a charger. Wayan and Hiriira Dubature. Hanabo, the mon of the Nyota Rabahudemna. Down of the Nyaya Chudemna. Kenya, if Kaisa Devine, Madira Konkenya, Irin Mali and the Gava Chudagamna. But an era of Capsot and a race, Sumatin good that the race Sumatin of Barry. Capso one in Calais to Femi. Capsot and a race at the Rebecatistana, Mati, Henya Hasatis, Wareka Makali Kanami, Garu Lupun Sani, Aralelu Pubira Barsajeti. Oromo Kabaja Arkachuda, Oromo Biyyaa Satrata Abata Huda, Oromo Aka Biyyaa Mormasa or Kabate to Bachuda, Oromo Arka or Kabachu to Rajarat. Hawaja to Jabesu to Rajarata, Kagargaza Barba to Gargaru to Rajarata. Kapso hidden no Jabesu, Kapso to Blumasi Jabesu, Nama Hoja to Doko Hamile to Goduda, Oromo no Gae to Nama Hoja to Hamile Natuka, Hamile Namatuku Kapso Haisana Mafagasu Rajarat. Rakko Haisawan Jiru Kapso Rakok Kapso Sen Nature, Kana Kaisa Chichinejira, Dalota Ayora Abora Debre Evjachura, Gina Rakaisa Jurun, Diago Totan Kenya, Hoganotan at Devilisuma Oromo Kakalin, Aron Sabahana, Gia Sam Manahida Tizen Gandasani, Jalam Dirakasa Ganalamasat, Hoganotan Kafa or Gia Isan Itimanahida Senan, Gandasani, Hatani Timid, Gandanamada Kanisamani Timid, Nama Lafanama Wera Timid, Gafi Mirga Ababi Oromo Gafatan, Gafi Walkituma Gafatan, Gafi Democracy Gafatan, Habashan Democracy Mbehu, Habashan Nagam Behu, Habashan Wan Kaleda Brembehu, Wan Usuletil Mamu in Dendo, Jina Hunjia Gon Henya Haijalunde Sahesa Waregami, Jiakaron Oromo Hedun Ija Itijamne, Garuhun Nujabe Samalenu Lafisu, Guya Arra Lagani Hahesan, Ilmadar Gagais Amakuda Jaha Adjasan in Makina La Farashor Raisan, Gagaisan, Kana all one in Amade Sunjuru, Dubartota Oromo,
turan nu cuftini beeyna. Seenaa saartuutii jalqabnee jechuudha. Qabsoo tana keessatti aarsaa hedduu goone. Ammallee dubartoonni Oromoo qabsoo bilisummaatiif murteessoodha. Qabsoo bilisummaa jabeessuuf murteessoodha. Ka irraa du'aa jiru abbaa mana siiti. Ka irraa ajjeefamaa jiru ilma siiti. Ka irraa mana hidhaa jiru abbaa siiti. Gabrummaa dachaa jala jirra. Kara meeqaan gubachaa jirra. Wal dhageenyee wal qabannee waan dabre seenaaf dhiifna. Arrarraa kaanee maal goona? Lolli nama fi dhiiga ilkeeti. Cinaa liqimsitee cinaatu tufta. Oromoon garuu wal malee firan qabu. Agartan galeessa manni boordii mootummaa Amaaraa Iskandar Naggaa akka filamu godhe goottan Oromoo umrii itti baratuuf deema. Maal eegdan kanarraa? Boordiin filannoo boordii Amaaraati. Mirgi dhala biyya sanii mirga dhala Amaaraati. Manni seeraa mana Amaaraati. Abiyyi Ahmad ilma haatiniif abbaanu Amaaraati. Haadhoottiin qabu Oromoof kabajaallee qabu. Kabajaa kafi godhu nuyi. Waan kana ta'eef namni hidhate goota hidhate hin qabne namaa miti. Waraana bilisummaa Oromoo kana laafatti ilaalina. Hegeree Oromiyaatiif murteessaan isa. Addunyaan illee si hojii haasa'u yoo barbaadde nama harka qullaa namni gurra qalluuf hin jiru. Nama duubaa waan qabu namni taa'ee hojii haasawa. Kabajaa sanii si godha waan ta'eef jechuudha. Goottan keenya har'a Oromiyaa guutuu keessa bishaan balleessina jaarii kalluuna qabuuf bishaan san kalluuna dachaan dhalchaa jira. Galata Rabbii Oromoo baay'isee haa ta'u. Kanaaf ijoollee teenya goottan keenya ka qabsoorra jiran yeroo hunda isiniif jirra jechuuni. Yeroo isaan nu yaaman jalaa awwaachuu akkuma Jamaal Jeejiin waa hedduudhaan labsame. Anis waboodha jecha jedhu ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo ol aanoon waan mootummaan faashishtii impaayira kanaa shoorar keessaadha nuun je'eef ilmaan Oromoo biyya ambaa jirtan nutis waboodha jaa nu cinaa jiraachuu keessan mirkaneessaa addunyattis beeksisaa jedhanii juun kana guutuu nutis waboodha boruus arraas haga hireen murteeffannaa uummata Oromoo mirkanooytutti waraana bilisummaa Oromoo cinaa dachaan jirra. Horaa bulaa ulfaadhaa. Thank you. Thank you. Thank you. Galatooma amma nama please namni hundi keenya iyyuu dubbachuu hin barbaanna. Mee naa obsa asirraa abbaa biqilaa boodaan Idris jira. Shaikii kubaluu gabaabsa. Ani waan hedduun jedhu waan baay'eetu dubbatameera. Waan sila Jaliil jedhee hedduu sarran deebi'u humna nu barbaachisa. Warri har'a bakka kana dhufne kuni inni irraa isa dhumaatu ta'e isa jalqaba ta'uu danda'u na qaba. Maaliif itti fufinsaan baatii kana guutuu samarii kana guutuu amma